Raadiyoo Simbirtuu. Sadaasa 17 guyyaa kamisaati. Guyyaa kamisaa immoo kan isinii dhiyaatu qophii raadiyoo Simbirtuuti. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya, nagaan keenya kabajaa bakkuma jirtanitti Oromiyaa fi Oromiyaan ala kan jirtan isin haa qaqqabu jenna. Sagantaa keenyarraa akkuma innaa kaanii oduutiin tokko jennee eegallee sirba tokko itti aansuudhaan qophii imalaa gurra simbuufna. Qophiin imalaa keenya har'aa kan inni xiyyeeffatu waa'ee kora Atilaantaa irrattidha. Achirratti maaltu ta'ee, maaltu jedhamee, maaltu dubbatame waa'ee isaa kan jiru irratti xiyyeeffannee namoota waan sana qopheessan keessaa Dr. Isqeel Gabbisaa qabannee isinii dhiyaanna. Maarree hanga xumuraatti nu waliin turaan affeerraa keenyadha. Amma oduu isinitti hima. Manni murtii Itoophiyaa obbo Baqqalaa Garbaa fi waayilloottan isaanii 21 irratti cufaatti ragaa dhaga'uu kaleessa eegale. Manneen murtii olaanaa federaalaa dhaddacha 19ffaa roobii kaleessa nageenya namoota ragaa isaan irratti bahanii fi maatii isaaniitiif waantan sodaadhuuf obbo Baqqalaa Garbaa fi obbo Dajanee Xaafaa irratti ragaan dhaddacha cufaa keessatti akka dhiyaatuuf kan abbaan alangaa gaafate tole jedhee fudhateeraafi. Akka kanaan obbo Baqqalaa Garbaa fi obbo Dajanee Xaafaa irratti ragaan dhaddacha cufaa keessatti dhaga'uu kaleessa eegaleera. Kaleessa obbo Dajanee Xaafaa, obbo Addisuu Bullaallaa, obbo Geetuu Guutamaa fi obbo Tasfaayee Liiban irratti ragaan abbaa alangaa dhiyaataniiru. Namoonni dhiyaatan yeroo kompiitarri, iimeelii fi feesbuukiin himatamtoota kanaa poolisiitiin sakattamu argineerraa kan jedhanidha. Kan himatamtoota hafaniis har'aa fi boru itti fufee oola akka oduun achirraa nu ga'etti. Namoonni fi maatiin warra ragaa isaan irratti bahan immoo namoota himataman kanaa fi maatii isaanii wajjiniin naannoo tokko akka jiraatan xalaan abbaa alangaarraa mana murtii federaalaatti barreeffame ni eera. BBC'n tamsaasa raadiyoo afaan Oromoo dabalatee afaanota Afrikaa 6 bara dhufu eegaluudhaaf jira. Hoogganaan korporeeshinii tamsaasa oduu Biriiteenii BBC Toonii Haalroobii kaleessaa yeroo waan kana beeksisan raadiyoon BBC afaanota 11 haaraa banuudhaaf deemaa jira jedhan. Afrikaa keessaa afaan Oromoo, Amaarinyaa, Tigiriinyaa, Igboo, Yiruubaa fi Pidigmeetiin tamsaasni bara 2017 keessa eegaluudhaaf jira. Baajata gahaa mootummaa UK irraa argameen ardii Eeshiyaa keessaallee afaanota 5 banamuudhaaf jiraachuudha kan isaan eeran. Toonni Hool xumura jaarraa amma keessa jirru kanatti BBC'n namoota miiliyoona 500 qaqqabuudhaaf akka deemullee addeessani. Itoophiyaa keessatti torbee kana keessa gaazexeessaan tokko mootummaa qeeqxe jedhamee hidhamee tokkommoo achi buuteensaa wallaalame. Gaazexeessaa Bafiqaaduu Haayiluu Finfinnee mana isaa keessaatii gaafa sadaasa 11 bara kana humnoota tikaa Itoophiyaatiin fuudhamee mana hidhaa jiraachuu eere Amnesty International ibsa roobii kaleessa irratti baaseen. Akka inni jedhetti Bafiqaaduun waan labsii yeroo hatattamaa ifatti mootummaa qeeqeef mana hidhaa keessatti yeroo qoratamaa jiru warri isa qoratan isatti himaniiru. Duraanis taanaan galaalchitoota zoonii 9 jedhaman keessaa tokko ta'uu eere mootummaan dafee akka isa baasu gaafate Amnesty International. Kan biraa immoo gaazexeessaan Oromoo maqaansaa Abdii Gadaa jedhamu Adaamaa keessatti achi buuteensa dhabameeraa jedhe oduun nu ga'e. Maddeen keenya akka jedhanitti gaazexeessaan OBS kun torbee kaleessaatii kaasee namni isa argeera jedhu hin argamne. Manneen hidhaa adda addaa keessas firoottanii fi hiriyoonni isaa deemanii barbaadanii argachuu hin dandeenye. Abdii Gadaa galaalchitoota 20 kanaan duras televezyiinii Oromiyaa keessaa mootummaan isaan eree keessaa tokko ture. Amma oduun kun qophaa'etti gaazexeessaa Abdii Gadaa argamuunsa hin beekamne. Itoophiyaan nagaan waaraa bu'ee abbootiin qabeenyaa gara biyyaatti galaa jiru, daawwattoonnis dabalaa jiru jedhaa yeroo jirtu kanatti lammiin Awurooppaa 10 haleelamanii namoonni isaa wajjin turan 4 immoo du'ani. Gaafa sadaasa 7 bara kana namoonni Cheek Riippaabilikii 4 fi Slovaakiyaa 6 daawwannaatiif gara naannoo kibbaa godina Beenchi Maajii deeman humnoota ammaaf eenyummaan isaanii adda hin baaneen tarkaanfiin irratti fudhatame. Isaan keessaa tokko yeroo madaa'u konkolaachiftoonni isaanii kan Itoophiyaa isaan fuudhanii deeman 4 ajjeefamaniiru Miizan Tafariitti. Daawwattoonni kurnan isaaniiyyuu gara biyya isaaniitti galaniiru, qabeenyi isaanii immoo saamameeraa jedhe maddi oduu Slovaakiyaa Spectator jedhamu wiixata dabre. Dhumarratti
Itoophiyaan tajaajila intarneetaa badaa kennuutiin Afrikaa keessaa tokkoffaa addunyaarraa immoo afuraffaa baate. Dhaabbanni Freedom House jedhamu gabaasa roobii kaleessa baaseen carraa odeeffannoo walabaa nama dhorkachuu yaada namaa sakatta'uu fi tajaajila intarneetaa dhugguruutiin Afrikaa keessaa biyyi Itoophiyaa dursu hin argamne jedhe. Addunyaarraa immoo biyyoota abbootii irreedha jedhaman Iraan, Siiriyaa, Chaayinaatti aantee sadarkaa arfaffaa Itoophiyaatu qabateera. Afrikaan kibbaa Afrikaa keessatti wanta kanaan gaariidha jedhamtee tokkoffaarra teesseetti. Tajaajilli intarneetaa yaada namaa basaasuu fi ibsachuu dhorkuun durumaanuu Itoophiyaa keessatti badaa ta'ullee erga labsiin yeroo hatattamaa bahee as garuu ittuu caaluusaa dhaabbileen garaagaraa irratti gabaasaa bahuun ni yaadatama. Dhaggeeffattoota keenya oduun keenya irraa kanumadhaa sirba kanaan gara qophii malaatti dabarra. Barengada kamarana yada, barana mo kamardufu yada, tugadam barbada, ndada be olade gayade, namaduganda be barbade, namaduganda be barbade, bayatule darida chindalu, ilma bawalalu, andu dadida, sarane lalu, bayatule darida chindalu, ilma bawalalu, andu dadida, sarane lalu, barengada kamarana yada, barana mo kamardufu yada, tugadam barbada, ndada be olade gayade, namaduganda be barbade, namaduganda be barbade, bayatule darida chindalu, ilma bawalalu, andu dadida, sarane lalu. Sugangala tulle yomunji, murida matolta, sugaso buntatu, mana malene dunale wadi walale, tangal kena plasa, somne nuawale, unda isade maduyare, homando kongare, homang kabubati, nama dabe nama kasa nama barbada, sonu waluyane, senu manuyane, nama dabe nama kasa nama barbada, sonu waluyane, senu manuyane. Gachani soba swankolu, ganam ni soba swankolu, somni ona bate soba, rikaba di gachana soba. Galgali soba swankolu, ganam ni soba swankolu, somni ona bate soba, rikaba di gachana soba boyo, somni ona bate soba, rikaba di gachana soba boyo, somni ona bate soba, rikaba di gachana soba, somni ona bate soba, rikaba di gachana soba. Barengada kamarana yada, barana mo kamardufu yada, tugadam barbada, ndada be olade gayade, namaduganda be barbade, namaduganda be barbade, bayatule darida chindalu, ilma bawalalu, andu dadida, sarane lalu, bayatule darida chindalu, ilma bawalalu, andu dadida, sarane lalu, barengada kamarana yada, barana mo kamardufu yada, tugadam barbada, ndada be olade gayade, namaduganda be barbade, namaduganda be barbade, bayatule darida chindalu, ilma bawalalu, andu dadida, sarane lalu. Dr. Isqeel Gabbisaa guddaa galatoomaa yeroo keessanii fi waa'ee kora Atlaantaa haasofna. Mee akkam ture korri Atlaantaa akkamitti jalqabame akkamitti xumurame? Haala bareedaadhaan jalqabame Oromoo biyya Ameerikaa dhaabaa jiru kana keessatti bakka bu'oota dhaabaa ta'anii nama gara 600 dhufee
Awurooppaadhaas kan itti dabalaman jiru, Awustiraaliyaadhaas kan dhufan jiru tuquuqaa fi waan biyyoolessaa ilaalchisee waan biyya keessa jirus waan gara fuulduraatti maree gurguddaa godhateeti haala gaariidhaan xumurame. Dhugaa qopheessitan kanarraa argannaa yookaan kana buufna Oromoodhaaf kan jedhu lafa kaa'attanii turtani. Mee isarra deebitanii yoggaan nama yaadachiiftan argameera bu'aasaa irratti dhumasaa irratti wanti addan bira geessanii? Ajandaa 4 qaba ture walga'iin kun jalqabarratti. Ajandaa 4 kanayyuu uummanni irratti mari'atee murtootti raaseera. Ammas ammoo akkaataan Oromoon gaafa wal gahuyyuu waan siyaasaa akkaataan itti dubbatu xinnoo shakkii geessiramus yaada qabna ture. Waa'ee foormii isaatii ajandaan arfanuu murtoo argateera. Akkasumatti immoo waa'ee siyaasa kana yeroo dubbannu mariidha kan godhachuun irra jiru malee hooggantoonni eebboo baay'ee dhufanii itti dubbatanii gaaffii tokko lama gaafatanii deema ture. Kun ta'uun itti qabu waan siyaasaa, waan biyyaatiin, waan uummataati kan hiree irratti murteeffatu uummatadha. Kanaaf uummanni abbaan ta'uu qaba. Kanaaf uummatni mari'achuu qaba jennee waan yaadne marii gurguddaa waan ta'eef waan yaadne argachuu waan ta'eef waan yaadne gararraa argannee anillee akka mataa kootiin akka nama tokkootti uummata Oromootii fi kabajaan qabu baay'ee guddate. Amma uummataan haa murteeffatu ka jedhu tokko yaada kaaftaniittu uummanni kanaaf ofiisaa irratti argamee irratti mari'ataa ture ajandaa irratti jettani. Uummanni bakka bu'e kun immoo uummata biyya alaati. Biyya keessaa kan irratti hirmaatanii jiru haree immoo tarii hiree biyya keessaa illee warruma alaa kanatu murteessa. Tole fakkeenyaaf gaafa duraan ibsitan keessatti warri qopheessitanii Atlantaa Konvenshinii kanarratti Oromoo chaartarii murtaa'aa kan jedhu jalqaba ka'ee ture. Warri mooraa Abashaas chaartira indipendent Oromiyaa qopheessaa jiru warri Oromoo jedhaniis mormaa turan. Itti bahinsa kanarratti immoo ifarratti wanti kun hin dubbatamne. Ajandaa ammas hin eertan keessarree hin turre. Akkam ta'e dubbiin sun? Waan gara biraan bakkeedhaatti odeeffamu uummanni Oromoo waan namni kan biraan ajandaatti qabu irratti mari'atu kun ajandaa isaanii waa'ee fottobuu waa'ee siyaasa dubbachuudhaaf waan hin ta'in waan uummataa kan dubbachuudhaaf nuyi gadi teenye waan gadi teenye irratti waan ofii keenya filanne ajandaa mataa keenyaa irratti mari'annee akka gahuutti mari'anneeti keessa baanee Abashaadhaaf deebisuudhaaf kan teenye immoo ajandaa isaanii geggeessuudhaaf kan teenye. Inni kun dhimma uummata Oromooti. Uummatni Oromoo waan ofii ta'e barbaade irratti mari'atee waa'ee akka haala gaariitiin. Kan isin ibsaa sabaa maaliif dhiyeessitanii achi keessa waan akkasiin jiru. Garuu immoo wayita isiniif obbo Johaar raadiyoo afaan Amaaraa irratti haasoftan wayita duraa tokko chaartira South Afrikaa kan fakkaatu waggaa South Afrikaan bilisummaadhaaf qabsaa turan Freedom Charter kan jedhu tokko qopheessuuf deemna kan jedhu haasaamee ture. Amma maaf hafe ajandaan kun? Irratti dubbatame irratti mari'atame kuni waan siyaasaa yookiin mootummaan sirriitti akka dhaabuu miti. Chaartara gaafa jedhanii chaartara gaafa mootummaan dargii kufee biyyatti bulchuudhaaf chaartara waan jedhamee fi waan akka sanaa godhee fudhatanamti. Chaartara jechuun sagantaa siyaasaa paartii tokkorraa gararraa kan jiru dhimma uummataa irratti kun sagantaa siyaasaa sun ta'e chaartara uummataati. Waan uummatni ofiisaati barbaadu achi keessa kaawwate jechuudhaaf malee chaartarri akkasitti miti kan inni yaadatu. Maqaa bara 1991 irratti moggaafame kana fudhatee hafee fi dhimma sammuu namaa keessatti gaaffii uume malee chaartara jechuun sagaleensaa afaan Ingiliziiti waan akka warri Itoophiyaatti dhimma baharitti miti kan inni hojiirra oolu. Sababii sanaatiif sababii kanaan dura chaartara ce'umsaa waan jedhame konstituushinii duratti waan yeroo sana jedhame inni kan keenyas akkuma sana waan fakkaatu godhanii kun egaa dogoggora uummata warra kana yaadeeti. Chaartara jechuun ammayyuu irratti dubbatame. Uummanni Oromoo siyaasni adda addaa baay'eetu jira. Dhaabbileen siyaasaa baay'eetu jira. Chaartara tokko jalatti hojjetu achi keessatti ardii tokko keessatti hojjetu. Ardii isaa kun immoo kana ta'aa jechuudhaaf chaartara jenne malee waan mootummaa ce'umsaa hin qabu. Dura isumannaan jettee argitee waan namni kan biraan nuun jedhu kan godhannu kan ofii keenyaatti godhanna nuyi. Waan namni dhaga'e immoo akka gaara garaa isaatti dhaga'eera nuyi garuu waan nuuf ta'e godhanneerra.
Waansaa amma yaada walii galaa dhaabbileen siyaasaa hundinuu kan irratti walii galuu danda'an kan hundalee tokko taasisu gaafa mooraa Habashaa biras haa ta'u mooraa adii dhaqanii mari'atan kan qabatanii dhiyaatanidha jedhamee fudhachuun danda'ama yaadichi inni chaartareedha kun. Ammas keessa deebiisan inni maa kuni waan siyaasaa miti waan uummataa jedhee uummataa waan calaqqisudha waan dhaabbileen siyaasaa fudhatanii deeman miti dhaabbilee siyaasaa immoo kan qophaa'e. Dhaabbileen siyaasaa hoggantoonni isaanii uummata keessa taa'anii waan uummatni dubbatu akka dhagahaniitti waamaman malee isaan waan akka godhaniif haa ta'u malee achuma waan jiraniif waan uummata keessa jiru dhaggeeffatanii akka isaan wajjin hojjechuudhaaf danda'anitti immoo yeroon kennamee fi isaan hundi wajjin hojjechuudhaaf hin xaarragaa jedhanii ta'aniif kanaaf ammas dadhabee waan jedhu warra dhaggeeffattoota keessiiti. Kuni waan siyaasaa hin turre yookiis waan dhaabbilee siyaasaatiif turre isaan biyyu uummata keessa ta'anii akka dhaggeeffataniif waan qophaa'edha kun immoo ta'e. Ibsa sabaa baaftan keessatti wantoota afur tuqxaniitu waa'ee tokkummaa Oromoo, waa'ee hojii dippiloomaasii, waa'ee qabsoo biyya keessaa haalatti deeggaruun danda'amu irratti. Isuma qofa moo maalidha jedhanii warri gaafatan jiru. Warri mooraa biraa immoo ammas wanti dhokate jira jedhu. Wanti qabxii ijaa guddoon dhaabbateeru jira waliigaltee kana dhuma irratti kan amma sabaa maaliif himuu danda'amu Dooktor? Ajandaa afur qaba jedha. Ajandaa arfansaa sana irratti mari'atte waan namni kan biraan kun bakkeedhaati eeggatu isaaniif yaada isaanii guutuudhaaf wal geejjire. Ajandaa isa jenne sanarratti arfanuu isaarratti dubbatte irratti tokkoffaa waan uummanni Oromoo tokkummaa isa jabeessuu uummanni keenya uummanni Oromoo uummata gadaa keessaa bahee waan ta'eefi duudhaallee du'aallee gadaa kan Oromooti jennee isa mirkaneeffannee uummanni Oromoo biyya kana jiru ammas marii sana akka itti fufu tokkoffaa dhumeera qulqullaa'eera. Inni lammataa Oromoon akka uummataatti akka siyaasaatti dhaaba siyaasaatti sun ta'e akka uummataatti maal fedha kan jedhu irratti mari'atame ammas immoo waan qophaa'ee dhufe sanaa konvenshiiniin kun fudhatee kan isaa godhatee working document jedhamee uummanni akka inni ammas itti fufee irratti mari'ataa turu waan kana uummati keessa akka inni gadhiisu ergameera. Rakkoo dippiloomasii biyya alaatti keessa jiran kan mootummaa sana gargaaran waan jiran hojiin dippiloomasii kan hojjetamu faffaca'aa waan hojjetamuu fi akka dhaabaa tokko jalatti akka inni walitti qindaa'uu fi horeen tokko dhaabbateera. Waan uummata keessa biyya keessaati immoo gargaaruu irratti immoo taanaan akka waan qindaa'e hojjechuudhaaf danda'amu horeen tokko dhaabbateera. Ajandaa afur qabna turre ajandaa arfan irratti mari'anneerra bal'inaan barreeffamedha nama 600 irratti mari'ate furtuunis kennameera. Waan uummanni kan biraan bakkeedhaati odeessu ammayyuu dhoksaa jiru kan jedhu Oromoon waan dhoksus hin qabu waan dhoksuufis hin qabu abbaa sodaatus hin qabu abbaa irraa eeyyama fudhatus hin qabu waan ofiisaatii tole godhataa kun Oromoon ofiisaatii hiree isaa murteeffachuudhaa fi tarkaanfichi ishee fudhateera dhimma kanarratti. Siyaasa yoo warra dhaabarraa fudhatee dhimma koos jedhee dhimma irratti mari'ateedha Oromoon. Kanaaf warri bakkee waan isaan jedhanii inni propagaandaadhaan si jedhe. Propagaandaan immoo itti fufuu danda'a. Nuyi gara hojii keenyatti dhufee hojjetan. Tole Dooktar Isqeel faana jira dhaggeeffattoota keenya. Kaaftaniitullee itti fufaa mariin kun booda kanaa booda maal godhamuuf deemama? Mariin kun akkan itti fufuu danda'uu fi horeen ammas dhaabbatee jira. Horeen kan hin dhaabbate kuni mariin kallattii adda addaatiin itti fufuu danda'a. Karaa siyaasaatti fufuu danda'a. Karaa warra dubartii irratti fufuu danda'a. Waanuma Oromoo barbaachisu irratti itti fufuu danda'a. Lafa haalatti abbaan beeku kanarratti marii kanatti gochuudhaaf akka inni itti fufuu jajjabina kennineerra. Ammas immoo yeroo gara biraas immoo akkuma biyyoolessaatti warra amma dhaaba hawaasaa, dhaaba siyaasaa, dhaaba warra amantii keessaati ammas yoo waamuu barbaachise immoo waamuudhaaf akka danda'utti koreen kanaan dura qopheesse kuni ammas akka itti fufuunis murtaa'ee jira. Kana malees immoo namoonni tokko kan Awurooppaa dhufanii irratti qooda fudhatanii nus Awurooppaa irratti waan isin irratti dubbattan kana fudhannee karaa mataa keenya irratti mari'annee waan asitti ta'e gochuudhaaf danda'u nurra jira jedhu yaadis ka'eera. Kanaaf eeyyee mariin kun itti fufu maaliif nuyi uummata gadaati aadaan keenya achi keessaa dhufu. Waan biyyoolessaa yeroo hundumaayyuu kan inni murtaa'u mariidhaani uummatatu immoo mari'ata. Kanaaf wanti kun akka inni itti fufu uummata Oromootiifis waan mari'achuun
aadaa akka ta'uu fi yaadi kun egaa uummanni keessa akkalitu jalqabameera yaadi isaa jechuudha akkas jedhee kan hin yaadaga. Ajandaan marii arfan kun bifa dokumentiin yookaan galmeetiin taa'eetu bahaa uummata qaqqabaa yookaan dhaabbilee siyaasaatti kennama moo hojiirra oola waggaa jedhamu akkamittiin eenyu biratti ergameet hojiirra oola? Eessatti hafama dhumni galmee qophaa'e kanaa yoo galmeedhaan bahee taa'a ta'e? Yaa'ii kana irratti wal gahe hooggantoota dhaabbilee adda addaati. Hooggantoonni dhaabbilee adda addaa kun hoggiisaa qabu waan kana. Konveenshiniin kun kan kooti jedhee waan fudhatee fi irratti hojjetamu ammas irratti mari'atamu yaadi kuni uummata keessa halitu waan jedheefi waan jedhameefi yaa'ii kana irratti kan qooda fudhatan hooggantooti dhaabbilee adda addaa kun hundumtuu dookimentii kana fudhatanii galanii Oromoo keessatti marii kanatti. Dhaabbilee achirratti affeertanii argaman maqaa dheeruun danda'ama warra yaada kana fudhatanii fi warreen argamne illee jiraatan. Dhaabbileen siyaasaa saddeetu ture, dhaabbileen hawaasaa 32 ture, televiizyinii irratti kan dhufanii, dhaabbileen dubartootaa, dhaabbileen ijoollee dargaggootaa keessa jiru turanii, dhaabbileen professional or civic kan jedhamanis keessa jiru turanii. Amma kun hundumtuu hooggantoonni isaanii fudhatanii galanii akkasumas immoo dhuunfaadhaan kan waamamanii namoonni hayyooti, artistooti qabsoo keessatti kan turan namoota maqaan beekame kun hundumtuu fudhataniiru kana keessatti. Konveenshiniin kun waan dhosaan qabu waan asirratti kan fudhatanii yeroo gaarii xinnoo keessatti warri kana qopheessanii ifa baasuudhaaf yoo danda'u. Dhugaa hundinuu gahee mataa isaa qaba qabsoo Oromoo keessatti akka dhuunfaattis akka jaarmiyaattis akka tutaattis garuu dhaabbileen siyaasaa Oromoo irratti argamanii fudhatan yoo maqaa dha'uun danda'ame maaliif isaantu qabsoo gaggeessaa jiru waan jedhamuuf jaarmiyaatu gaggeessa waan jedhamuuf irratti walii galaniiru isaan walii galanii yoo jiraate immoo maalirratti walii galani eenyu fa'i dhaabbileen kun? Wajjin hojjechuudhaaf dhaabbileen maqaa Oromootiin socho'an dhaabbileen saddeet wajjin hojjechuudhaaf yaalii gochuudhaaf walii galaniiru. Kana darbee waan isaan godhani waan jiru qabu uummata keessa taa'anii garuu akka dhaabaatti isaan waltajjii irra taa'anii uummatatti himuutu hin ta'in uummata keessa taa'anii dhaggeeffataniiru haala gaariidhaan dhaggeeffatan baay'een isaanii anillee walitti dubbadhetti wajjin kaa'ee akkatti dubbadhetti yaadi kun yaada gaarii akka ta'e dubbataniiru. Kanaaf maqaa dha'uun yeroo ga'u gossaan qabuun mataa irratti yaada gola fudhataniiru maqaa Oromoo keessatti. Walgahii kana namoonni deeggaran akkuma jiran hundaa warri mormallee turan. Warri irratti argamanii morman walgahii bilisan turree yaadni keenya jechuu hin dandeenye waltajjii sanaa qindeessitoonni namoota ramadanii guruuppii liidarii godhanii guruuppiidhaan yaada isaanii barreessanii isa dhiyeessan sana akka isaaniif ta'utti akka mari'atamu godhan malee yaada uummatarraan fudhannee jedhanii isin komatu. Maal jettu isin? Nama akkas jedhee tokko dhagayeera karaa intarneetii irratti akkas kan jedhan tokko dhagayeera. Kana caalaa darbee waan dhagaye hin qabu wanti qindaa'ee akkas wanti kun dhowwamneerra kan jedhu sin dhageenyeanii isinuma warra miidiyaa irra jirutu jira jedhee haasawa as keessatti hin turre dhaabbileen hafan hin jiranii nama 600 irratti wal gahee namni hin dubbatinaa jedhee hin jiru uummanni Oromoo wal gahee haasa'ee dubbatee mari'atee deemeera. Isin warri miidiyaa keessa jirtan yoo waan kana dhaabuu qabu irra jiran wanti kun soba namni dhowwame hin jiru namni as keessa lixinaa jedhee jiru namni dhimma mataa isaatiin kana keessaa qooda fudhatee keessaa jiraachuudhaan mala warra qopheessan keessaa garuu eenyuyyuu kana keessatti qooda hin fudhatu jedhee kan dhookke hin jiru kun sobadha. Darbee irratti namni dhuunfaadhaan dubbatu jira tokko. Isaanin dubbattoo ta'e isaanuun dhowwamu yeroo barbaadanitti bitanii qooda fudhachuudhaaf karaa jaarsolii wanti godhame jira jaarsolii fudhattee gaafachuu dandeessaa. Wanta kana dubbisaa ergi barattanii booddee ergi qorattanii booddee utuu gaafattanii wayyaa jaarsoliin jiru namoota dhuunfaadhaan tokko keessaa hafne jedhan jaarsoliin dhaqanii gaafatanii jaarsolii tokko tun ta'e lama sadii isaaniin gaafadhaati jaarsoliin. Warra walgahii irratti argame keessaatti Doktor. Ayyee ituufa. Gaafatanii raawwattanii booddee gaafsi kana utuu gaafattanii wayyaa maaliif wanta nama na gaafatte kun soba. Namni walgahii irratti argame hunduu yaadni isaan uguramne jettu isin. Tokkittiin iyyuu. Tole. Iyyuu namni taa'ee isaati warra mari'achiisu of keessaati filatee yoo sagalitti gargar bahee nama 50-60 ta'ee kan mari'achiisu of keessaa filatee kan katabu of keessaatti filateeti of mari'achiise uummatni. Kanaaf atileetii ati bahin kan jedhan jiru tokkittiin iyyuu jiru. Qabxii marii immoo eenyu dhiyeesse? Uummatuma dhiyeeffate moo qopheessitoota dhiyeesse? Inni
irratti mari'atanii uummanni waan kana fudhatanii irratti mari'atanii galanii Tol. yoo qopheessu inni kun dhimma uummataatti jedhamee dhiyaateera. Yoo tokkummaan Oromoo irratti mari'atamuudhaaf barbaachisu yoo namni jedhu jiraate mee achi as bahu. Yookiis immoo hiree isaa Oromoon murteeffachuu irratti mari'atu yoo jedhe mee achi as bahu. Yookiis hojiin dippiloomasii wajjiniin akka qindaa'ee qophaa'uun irra hin jiru kan jedhu yoo jiraate mee achi as bahu. Yookiis immoo waa'ee humanitarian jedhu kanarratti gargaarsa biyya keessaatii fi qindaa'utu irra jira kan jedhu qabxii kanarratti mari'achuun hin barbaachisu kan jiru yoo jiraate mee achi as bahu. Kana malee dhimmi kan biraa jiraachuu mala ammaaf garuu arfan kana irratti dhaqanii akka mari'atuu fi qoreen qindeessituu filateef. Inni kaan immoo hafeera kan jedhu immoo waamicha gara biraa gochuu danda'a. Waan hafe kana irratti qabxii qopheeffatee Oromoo waamuudhaaf ni danda'a. Ammayyuu hin danda'a kan nama dhabduu hin jiru. Akkuma inni kun qophaa'ee gara biraanis qophaa'uu hin danda'a. Kanaaf eenyutu qopheesse yoo jettee eenyu yoo qopheessu wanti kun arfan irratti mari'atamee dhumeera. Tole, ammas dhaggeeffattoota keenya Dr. Iskeel faana kan jirru. Asumaa wal qabatee komeen lammaffaa isin irratti ka'u. Dhuguma beeksisa gaafa waltajjiin sun baname nama arrabsuun, garee arrabsuun, dhaaba arrabsuun, uummata arrabsuun orkaadha kan jedhu qajeelfamni himamee ture. Waraabanii kallattiin dabarsuunis orkaadha jedhamee ture. Garuu sagantaan waraabamee sabaa himaatti darbe tokko yoggaa adda bilisummaa Oromoo walaloon arrabsuu darbeera jedhanii warri walaloo sana akka abaa'oo fi miseensotaaf deeggartoota abaa'oo korrisuun balaaleffateetti fudhatameera amma. Erga tokkummaa Oromootiks ta'e maalii fi korri kun dhaaba kanaaf miseensotaaf deeggartoota irratti walaloo barreeffame keessummeessee jedhanii isin komatu. Ani kanarratti gaaffii gaarii na gaafatte achirrattis waltajjiirra yeroo sana himameera. Kun nama walaloo qopheessetu jira jedhamee waan kabajaa yookiis yaadannoo sadaasa 12 irratti fidii namni tokko ka'ee walaloon dhiyeesse achi keessatti waan abaa'oo qeequ dubbateera. Inni immoo jaba waan ta'eef sirrii waan hin taaneef yeroo sana itti himameera. Sirrii miti amma sana itti himaas kan jedhanii dubbachuun sirrii miti. Abaa'oon dhaaba keenya. Abaa'oon dhaaba hunda keenyaa dhaaba uummata Oromoo. Ta'uu baatuyyuu immoo arrabsoo gochuun barbaachisu ture. Ta'uun irra turre wanti kun immoo yeroo sana abaarameera. Amma yoo barbaachise sirrii miti waan sirrii hin taanetu ta'e achi keessatti kun warra konvenshinii kan qopheessan tun ta'in namni tokko achi ol bahee walaloodhaan dhiyeesse jedhee waan hin taane dubbateera. Kana hundi keenya jibbineerra ofirraa fincilleerra. Akka seeraatti Dooktor abbaan waltajjii tokko qopheessu wanta achirratti dhiyaatu dura ilaala. Jechuun waltajjiin kan keessa waan ta'eef warri qopheessitan maal ergaa maal dabarsaa jedhanii ilaaluun dirqamadha. Amma nutiin agarreedha kasan jettan. Namni akkamitti isin amana yoo warri qopheessan tarii Dr. Iskeel arguu dhiisuu ni maltu. Garuu warri qopheessanii agarree jechuun namni dubbicha kana amanee fudhatu isa rakkisu jiraachuu ni mala. Waltajjii isin qopheessitan irratti nutiin beeknuu qabiyyee isaa hin agarre jechuun yoo namni fudhachuu dide maal jettan? Yoo namni fudhachuu dide jedhama. Ani garuu ammatti heera ammatti keessa deebisee san itti hima. Wanta iddoo sana irratti ta'e namni tokko walaloo keessatti dhaaba tokko maqaa dha'uusaa jibbine balaaleffanne ta'uun irra turre. Maaliif keessa deddeebisee akka nagaafattu hin beeku. Hin argamne, hin ilaalamne, wanti kunis waan sadaasa 12 ilaalchisuudha kan inni dubbatu jedhameeti dhiyaate. Amma kana deebisee na gaggaafachuun sirra jiru akka nama poolisiiti. Wanti kun ta'uun irra turre siin jedhe. Qulqulleessuun immoo hojii kiyya Dooktor. Qulqulleessee gaafachuun hojii kiyyadha. Akka poolisiitti miti gaaffii na gaafattee deebiseera. Garuu dhugaasaa baruu waan barbaadnuuf. Wanti kun ta'uun irra turre jedhe. Ta'uun irra turre jibbine balaaleffan warri qopheessan kun haa ta'u jedhanii waan godhan miti keessa deddeebi'ee nama gaafachuun maaliif barbaachisa? Eeyyee beekaa dhagoota akka jedhamuu fi hin taane wanti kun. Akkas miti Dooktor. Qulqulleessee gaafachuun immoo gahee kiyyadha asirratti dhiifama. Kabiraa ammas korri sun kora Itoophiyaa ijaaruuf deemudha. Duubaan humni jiraa siniin jedhu. Ibsa sabaa maaliif bahee keessatti tokkummaa Oromoo kan jedhu jira. Oromoon durillee tokkodha. Oromoon adda bahee hin beeku dhaabbilee siyaasaati. Kanaaf Oromoon tokkummaasaa eeggatee sabaaf sablammoota keessa jiraachuu qaba inni jedhamu kun sabaaf sablammoonni Oromiyaa keessa duris ni jiraatanii borullee ni jiraatu. Kunis ergaa inni of duubaa qabu Itoophiyaa tokkoomte sana eegamee Oromoon Itoophiyaa keessa akka jiraatu yaada godhamu dhaaba siyaasaa ijaaramuuf deemamudha.
otoo independent Oromiyaa yookaan immoo hiree murteeffannaattis amanuu ta'e yookaanis immoo dhaaba siyaasaan hundinuu yaada mataa isaa akka qabaatutti waltajjii qulqulluu qopheessaniiru ta'ee Oromoon sababa sablammoota faana jiraatu jedhu kana ifa kan hin taane yookaan Oromiyaa bilisoomte keessatti immoo yookaan Itoophiyaa dimokiraatofte keessatti ka jedhu kana itti dabaluun qabanii jedhanii siin hin qubatu. Dhaaba ijaaruuf deemu yookaan Itoophiyaa tokkittii sana ijaaruuf warra deemudha warri kana qindeessanii siin hin jedhu. Maal jettu? Ayye. Ayye. Wanti kun ta'eerama. Ergituu warame booddee dhaabbilee siyaasaa warra ta'an keessaati dhaabbileen saddeet hammi tokko Itoophiyaa walaba kan jedhan sagantaa isaanii keessatti garri kaan immoo federeeted Itoophiyaa kan jedhan demokiraatii Itoophiyaa kan jedhanis keessa jiru saddeettan tokkotti dhufeeti iddoo sana keessatti ture. Yaadi warri konvenshinii kana kan qopheesse kun hundumtuu dhaabbilee Oromooti. Warra Itoophiyaa wajjinis bulla'uu jedhan yoo jiraatanii warra immoo Itoophiyaa irraas fottoqnee biyya bilisa taate barbaanna kan jedhanii fi hundumtuu dhaabbilee Oromooti. Hundi isaaniiyyuu irratti waamamanii akka isaan mari'atanii gidduu isaaniitti immoo rakkoon yoo jiraate akka farra wayii yookiin akka diinaatti wal ilaaluu osoo hin ta'in ilaalcha adda addaa akka qaban duwwaa ilaallatanii waa tokko irratti akka political community tokko hundi isaanii dhaaba Oromoo akka ta'an fakkeenyaaf kaawoo kan jedhan Oromiyaa wala boomtee jedha warri OSC karaa warra deeggartoota isaanii keessatti fudhataniiru isaan immoo biyya keessatti federaliidha barbaadna kan jedhan jiru kun hundumtuu dhaaba Oromooti jedhan akkasitti qooda fudhataniiru baay'een isaanii akkasitti keessatti fudhataniiru kanaaf ergii yaa'iin kun ta'ee darbee booda ammas gaaffiin kun dhiyaachuusaas gaaffii sirrii natti fakkaatuna maaliif wanti jedhamu sun dhaaba dhaabuudhaaf koo deemaa jettu wanti jedhamu sun namni dhaaba dhaabuudhaaf fedha qabu hin jiru tokkoyyuu hin jiru dhaabni nuti hin dhimnaanne dhaaba warra baay'ee jiran sanattuu wajjin akka hojjetan qaaruudhaan barbaachisaa jenneeti malee dhaaba dhaabuudhaaf konvenshiniin barbaachisu namni kun dhaaba siyaasa dhaabbachuu barbaadu konvenshiniin barbaachisuun akkasumatti gartuu isaa waanfateetifi dhaaba akkasii baafneerra sagantaa akkasii baafneerra jedhee labsata malee ummata Oromoo warra abbootii hayyoota amantii community dargaggoo dubartii kana hundumaa waameeti dhaaba dhaabuudhaaf hin danda'u. Garuu keessa deebi'eensitti hima. Konvenshiniin kun dhumeera. Dhaaba tokkittiyyuu hin dhaabne waa'een kanaa hin kaane ummanni hin kaafne waa'een kanaan dubbatamne fa'isaas dura jiru amma kanaaf ergi darbee booddee iyyuu gaaffii kun gaafatamuun isaa maaliif akka dhibeen dhaagalaa hin taane wanta hin taane dura. Mee ifan isinii godha Dooktor. Yaadichi kan ka'u ajandaa marii keessan tokko keessa ka turee fi ibsa sabaa himaaleef baaftan keessa ka jiru waa'ee fuuldura uummata Oromoo ka jedhudha. Achi keessatti uummanni Oromoo gara fuulduraa bifa kamiin uummattoota biroo waliin jiraachuu danda'a kan jedhu qaba. Kana jechuun immoo akkuma Itoophiyaa amma jirtu kana keessatti uummanni Oromoo akkamiin akka turuu qabu yookaan immoo Itoophiyaa fi dimokiraatota keessatti uummanni Oromoo Itoophiyaa keessa ture akkamitti sabaaf sablammoota waliin akka jiraachuu danda'u kan yaada of keessaa dabarsuu qaba. Yookaan immoo Oromiyaan erga hiree ishee murteeffattee booda sabaaf sablammoota Oromiyaa keessatti hafan waliin akkamittiin jiraachuu danda'a ka jedhus fakkaata. Kanaaf yaada ifaa miti yaada wal makaadha jedhameetu akka ija shakkiitiin ilaalamu taasifameera jedhamanii warri isin komatan waan jedhaniifidha. Namoonni walgahii sanarratti qooda fudhatanis kan warra biyya bulchaa turan keessas warri turan amma achirratti kan argaman waanta mul'ataniif warra waltajjii qopheessanis waanta gama Itoophiyummaa kanaan shakkamu jedhamanii waanta dubbatamuuf isinii kaase. Abdii tokkoffaarra kan jira kan dhaabbate lastii kan jedhee irratti fayyadee kan jiru uummanni Oromoo tokkummaansaa kan inni hundaa'ee hambaa gadaa irrattidha. Fedhiin Oromoo sichi kan jiru kan demokiraasii haa ta'u, kan misoomaa haa ta'u, kan nagaa haa ta'u, kan mirga namoomaa haa ta'u. Isaan kun hundumtuu hambaa gadaa keenya keessaatii kan bahanidha jedha malee waan amma jette hin jedhu. Tokkoon isaa hojii keessa atillee waan dubbifte fakkaatu jiru. Kana dhaqee warra Ameerikaanii irraa yookiin warra Ingilizii irraa waan dhiqee qabu Oromoo gaarii hundumtuu Oromoo keessaa baatee iddoo gara biraa ilaallachuu irra ofuma mataasaa ilaallachuu qabaa kanarratti tokkummaan isaa kan inni hundaa'ee jedha malee waan asammatti jette jiru keessa. Anillee ibsata kan ittiin isa dubbisadhanii waa isa keessa ammas gallee waliin falminu ni ifna.
sabaa himaaree irratti kan bittinfame akka dhuunfaattis anatti ergame tokko odeeffannoo miliqee bahee jedha Atlaantarraati. Yaadni isaa wayita cuunfamu dhaabbileen siyaasaa hundumtiyyuu agoobara tokko jalatti yookaan liidarshiippii tokkotti hooggana tokko jalatti galee hooggana sana immoo obbo Baqqalaa Garbaa itti aanaan immoo obbo Jawaar akka hoogganu dhaabbileen siyaasaa Oromoo maqaa dhahatanii hundi isaaniiyyuu kutaan Oromiyaa adda addaa qoqqoodamee fi qabsoo kana biyya keessatti akka gaggeessanii fi gariin immoo dippiloomaasii fi gariin immoo dhimma biyya keessaa gaggeessan kan jedhu waraqaan tokko bittinfamee Oromoota biratti odeeffamaa jira. Atlaantaadhaan miliqee bahee jedhama. Quba qabdu isin warri qopheessitan. Waan akkasitti dubbadhuu fi yeroo gaaffii kan ragaafattu olola guddaatu karaa Habashaatti ta'uu iddoo baay'ee dhabtuu faana jira. Isa achi ofirraa dhiibuutu nurra jira. Uummata Oromoo irraa achi dhiibuutu nurra jira. Kanaaf akkasitti dubbata. Wanni kun godhama. Wanti Baqqalaa Garbaa mana hidhaa keessa nama jiru fuudhanii pirezidantii Boonaa yookiin Jawaarii jalatti shoomee ani dhageenye bare. Yoo dhagahames immoo wanti kun dubbatamee yoo ta'e argitee ana miti kan irratti gaafachuun irra jiru ummatuma achi keessatti qooda fudhanneerraa delegeetii isaanii qooda fudhachuu dabartee gaafachuu dandeessa. Waan akkasiin dubbatamne hin yaadamne hin dhageenye san oduun garuu ololli garuu hedduutu deemaa jira. Mootummaan humti tigirrillee kana argachuu dadhabuu irraa kan ka'e natti fakkaata. Waan fuula sagal qabu kanadha chaartarri isaan irratti dubbatanii jedhanii gadi baasaniiru. Namoonni kan biraanis immoo har'a chaartara sana arguun nurra jira kan jedhan jiru. Chaartarri sun bakkeedha jira. Chaartarri uummata harka jira. Waan uummata harka jiru argamuu hin danda'a. Abbaan saniir uummata harka waan jiru fudhachuu danda'a. Isa garuu argachuutu nurra jira jedhanii Habashaan keessatti kan dubbatan tokko jiru. Yoo barbaadan uummatarraa argachuu jira. Kun amma uummata harka jira. Nuyi immoo warri kana qopheessine immoo warra gaafatan kana hundumaatiif kennuudhaaf dirqami nurra hin jiru. Oromoo kan nu gaafatu gara biraadhaaf immoo hin kennine. Warra kaaniif kennuun garuu dirqama hin qabnu. Kana ofirraa dhiibuun nurra jira. Uummata Oromoo irraa dhiibuun nurra jira. Kun hin jiru hin taane dhageenyanii. Yoo dhoksaadhaan immoo naannoo sanatti godhameera ta'e ani beeku garuu hin dhageenye hin taane ani karaa koo keessatti hin qabu. Warra wajjin hojjetaa turre nama gara 32 kan koree qindeessituu fi hawaasa keessatti bahanis kana keessatti qabanii Jawaara kana dubbatu kan dhagayan beeku. Akkana ni beekutti Jawaaris sanaanii nama dhaaba siyaasaa dhaabuudhaaf yaada qabu ta'ee argeen beeku. Inni mataa isaatiin dhuunfaatti nama bilisa ta'ee waan hojjechuu barbaadu hojjetu malee mooraa siyaasaa keessatti galee hidhamee dubbachuu nama barbaadu natti fakkaatu asitti dubbatee hin beekudha. Kanaaf wanti kun hin taane dhugaa miti. Nama keessa deebi'eessitti Oromoon dhaabbilee siyaasaa hin dhabne biyya keessa jiru. Baqqalaan paartii mataa isaati qaba. Baqqalaa Garbaa paartii Oromoo Federalist Congress kan jedhan qaba. Isa diigee gara biraa ijaara hoo jedhu ta'e maaliif akka inni kana godhuuf beeku. Waan inni hidhamee irratti dararamee abiddaan illee gubatee du'uudhaaf kan inni ture Oromoo Federalist Congress kanaafidha. Osoo isa qabu isa diigee Jawaariin of jalatti galchachuudhaaf deema jedhanitti kunis propagandaan fakkaannedha. Dhugaa miti kanatti waan Oromoon taa'ee ofii isaatii hojjetatu kanatti jalaati. Mooressuudhaaf baalleessuudhaaf waan sabbabu natti fakkaata. Tole, oduu biyya alaa kanatti deemuu kanarra aanee hawaasni Oromoo biyya alaa jiru tokkoomee akka qabsoo biyya keessaa deeggaruuf guddoorraa abbootii amantiirraa dhaabbilee siyaasaa Oromoo hundumarraa maaltu eegama maal godhuu qabu qabsoo biyya keessaa deemaa jiru deeggaruudhaaf maaltu irraa eegama Doktor? Akka hayyuu tokkotti ka gorsitan jechuudha yaada akka kennitan. Kuni yeroo baay'ee namoonni qabsoo xumura gabrummaa jedha. Gartokko dhugaadha ta'uu danda'a wanti kun. Ani yeroo baay'ee iddoo baay'eetti kan dubbadhee waan Itoophiyaa kana keessatti Oromoon godhate kuni haala haaraa keessa dubbate. Lafa nu yemmuu jirru karaa xixiqqoo jaallate sun ta'in sadarkaa haaraatti darbee jira. Kana waan hubannee jirruu fi tokkummaan Oromoo akka inni mirkanaa'u halkanii guyyaa irratti hojjechuun nurreera akka jabaatu diinni keessa galee kan nullaafu. Lammaffaa dhaabbileen siyaasaa yoo ta'an warra amma jiran amma 8 jedhee maqaa itti lakkaa'e kan achi keessa jiranii diina miti. Wali kun walii diina miti. Baay'een isaanii akkana ni beekutti karaa kan koodiitti maqaan akkana ni beekutti hundumtuu adda bilisummaa Oromoo keessatti dhalatan. Kan jalqaba bu'uureessi adda bilisummaa Oromoon hiree isaa murteeffachuu qaba kan jedhu
yaada kana uummata keessa kan fidee uummata keessa diriirsee uummata keessa facaasee uummata keessatti kan gadi hordee uummata keessaas immoo waa biqilee akka nagahe immoo jira. Kanaaf hundumtuu wajjiniin jiru. Warri siyaasaallee wal gaarreeffachuutu hin ta'in wal cinaa dhaabbatanii hojjechuudha qabu kan jedhudha. Kanarratti immoo gargaaruuf yookaan abbootiidha waan na waamsisu kanarratti gargaaruudhaan immoo yeroo adda addaatti waliigaltee dhabuun wanti ta'e kun hundumtuu akka keessa hafee dhaabbileen siyaasaallee harka wal qabatanii akka isaan hojjetanidha. Yaadi isaa durii yaadii kana kan warra keessatti qooda fudhatan kana waan argatan fakkaata. Kanuma kan irratti fufuun irra jiru. Tokkummaa keenya yeroo amma akka sabaatti akka uummataatti jabeeffachuutu nurra jira. Maaliifii gargar nu baasuudhaa fi Oromoon irree isaa ol dhaabatee waan itti yalafaa ajaa'ibsiisu waan godhatee waan jiruu fi kana doomsuudhaa fi oloolis waraannis kan irratti ta'ee jiru waan jiruu fi yeroo amma yeroo durii yeroo kamirrayyuu yeroo ammaa kana keessatti tokkummaa keenya jabeessuutu nurra jira. Kun tokkummaan kanaan dura hin jiru jechuu miti. Tokkummaa keenya jabeeffachuutu nurra jira. Kanuma dhaan jedhaga. Tole dubbii ta'uun yaadachiiftanii amma waa'ee mooraa Abashaa keessaa Oromoo irratti duula nurratti baname jedhamu sun bal'inaan deemaa jira. Mee akkamitti bira dhaabbileen siyaasaa Oromoof aktivistoonni Oromoof hawaasni Oromoo warri gar tokko cicillaanfatanii jiru. Isaanoo maal jedhuu qabu doktora? Kam godhumuu qaba isarra aanuudhaaf amma duula lamatu Oromoo irra jira. Gama mootummaa Itoophiyaa fi gara sirna darbee warra leellisuutiin. Ani egaa warra wantoota siyaasaatii fi gorsamaatii kennuudhaaf danda'u waanuma nama jedheen jedha. Tokkummaa Oromoo jabeessee hojii irratti bobba'uudha kan hundumaa soba gochuudhaaf kan danda'u. Naannoo mooraa Abashaatii fi shiisanii buluu kan jedhu yaada hin qabani waanuma armaa argaa waan jedhu. Kuniyyuu immoo Oromoo jabeessuutu irra jira. Hamma kana irratti bahuun isaaniiyyuu jabina isaa waan arganiif jabina uummata Oromoo qaroomina uummata Oromoo kana waan arganiif Itoophiyaa isaan dur ijaarratanii jiran duutee waan du'aa jirtuu fi kanaafiti sassaabataa waan jiraniif waan Oromoo kun waan sodaachisee waan jiraniif kanaaf jajjabaachuun barbaachisaadhaan jedhanii ummatichas jabaachuutu irra jira ummatichatu wal jajjabeessuutu irra jira tokkummaasaa yeroo kamii gararraatti jajjabeeffachuu qabaa jedhee tartiibata. Tole Dr. Isqeel Gabbisaa qopheessitoota kora Atlaantaa keessaa nama tokko kan taatan yeroo keessaniif guddaa galatoomaa gaaffii hedduu kaafneerraa dhumarratti waan hafeeru jira yookaan dhaamsan qaban jettan yoo qabaachuu baattan gama kootiin fixeerani. Jabaattuu yoo jabaadhaa jirti waan jettan kanarratti jabaadhaa di gaggaafadhaa hojii keessan isinii malkeessu. Oromoo jaamurroota qeerroo gosoota jaamurroota jaamurroota Oromoo gosoota qeerroo gosoota qeerroo gosoota daandoo daandoo yaamee daandoo daandoo yaamee daandoo Down. Nagati sembatu, shirata tapade kayo gemilko. Bukono ke pabado, midiu bolaba. Diji bonasita, tabenyal manama. Milko je. Milke si padoba. Milke je para, milke si maluma. Ah, lagi. Isrisi. Dawo ya he. Internet gurta on kaptu wallate itu kaptu cinta karo rabate salam oda aje chatsite rabbi chusa garuni wallate samatu hamdi watasitikai igni oromota ye la pakai igni oromota ye la pakai igni la bukuki ye la pakai Una pela fogueira tasistani, eu boto bulatani santani, diga Kenya terroristani, amamulu da polo da kasani, lamingo da gahe, canta da tuta, Yesu mutentaka, warasan sabu adu titidi, Yesu mutentaka, warasan sabu adu titidi, Yesu mutentaka,
Arasantu sotu adun titini, adun titini, adun titini. Oh, hey, boy, Bobby, ya no go, vamos. Kaya abang dia kero kakilashi, aras nubalban kan samu burushi, kerong kodang signa, inta uburushi, kerong kodang signa, inta uburushi, inta. Warra samu puri derachi washani, shimalang kabani berade kalani, ayo pashibubati, bapa chakro bale biya ko jadani, kanha bidisomu. Kono pilasamu biya pimbonani, kono pilasamu biya pimbonani, kono pilasamu biya pimbonani. Soba pojinsan, wan katugantan edi tigodan, midi hanololo, sobu tinakani, dupatem bapata nasa ajesani, dupatem bapata nasa ajesani, dupatem bapata nasa ajesani. Kan mugadu patu silahan jalasani, masa naksa duga sana tagawani, silahat nagabahar, nawai sani, silahat nagabahar, inawai sani. Soba kodinsan, wanta dukunsan, yedi gola, midi hadololu, sabut pinakani, batem papata nasa jesani, kan mugadu patu silahan jalasani. Amalok saduk salada gadi, nagabaha, senare gabaha, nagabaha, imawai san. Ah, ya, budi na, kero, wabo, budi, loli, ini jipata, dahon yani, dahon yani. Dhaggeeffattoota keenyaa qophii har'aa kanumaan xumurreerra bohaartanii hawwattanitti kan jedhu abdii qabna. Waan waliin turtaniif galanni keessan illee guddaadha. Torbeen boo dhimmoota biraa qabannee amma walitti deebinutti sirba itti aanu kanaan nagaa isiniif hawweera. An Dassuu Duulaati. Al-kalamata haduyani sarani waiti bejalati wafi barani. Al-kalamata haduyani sarani waiti bejalati wafi barani. Sijale ya ibnuto, sijale ya ibnuto. Esumana dika, asimale kabuya isitutia. Dari kita itu tanah lepas. Kadari bidaru itu kan alabad, tapi lebih itu kan araf. Sijale ya itu tuh, sijale ya itu tuh. Yesu mana kita, antimale kabu ya itu. Mana kesana ke halawi tedabe, atimal watat shilimi dabe. Mana kesana ke halawi tedabe, atimal watat shilimi dabe.
Yalu